Waraanni bilisummaa Oromoo sochii tarkaanfii isaa daran jabeessee jiraachuun gabaafame. Humni walta'iinsa waraanaa bilisummaa Oromoo adda bilisa baasaa Gumuuz galgala kaleessaa fulbaana 9 bara 2021 mooraa waraana mootummaa Itoophiyaa magaalaa Kamashii Sanishaayinn jedhamuun waamamu haleeluu beeksise. Miidhaan dhaqqabe garuu hanga ammaatti wanti ibsamee hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa Jaallaggasaa Wagii qellam Wallaggaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuun dhagahame. Odumaa wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Jaal Taaddasaa Birruu Salaalee Fiicheetti tarkaanfii laalleessaa waraana mootummaa irratti fudhataa jiraas jedhame. Baha Oromiyaa aanaa Meessoo Araddaa Daalachaa Arsii Lixaa aanaa Muneessaa godina Baalee madda walaabuutti waraanni bilisummaa Oromoo lolaa bal'aa baneen poolisii humna addaa Oromiyaaf milishoota hedduus booji'ee jira. Gama biraan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu gala baatii jaaf leenjii irraa turan leenjii xumuruun hawaasi bal'aan bakka argamanitti eebbifamanii jiru. Gabaasaa dabalataa akkuma arganneen kan isin beeksisu.